eenyuun nabira jirti jedhaa dubbadhaadha nuti dhisna jechuudha asirraa gadi. Dhimma laayivii irra jiru yoo taane dhimma biraatiin ittiin dawalinaa dhiifamaa hojja rakkoo jira. Ishii yoo taane dammoo bornaa dawwala rakkoo jira. Ani bakka seeraa deemee mucoon akkana itti manaa baatee viidiyoo ishii kana jedhee yoo agarsiise ishiidhaaf dammoo maaliif akkana jettee illee jedha dhiifama godha biyya kanatti baay'ee ala tuuli biyya buusan. Wallaahi. Rabbi ala tuuli. Hin beektan tanaan dura illee viidiyoo isin dalagee ture. Mucaan tokko tanaaf dura of ajjeessuudha itti wanta kana dubbatte alaayini sirbeeti keessa jedhamtee jirtee viidiyoo isin dalagee tanaan dura yaadattan qaniin guyyaa Gabreeliti. Wanti akkanaa kun biyya kana keessatti baay'ee ulfaata. Namni of lubbuu ofii baasuu hin danda'u biyya kana keessatti. Lubbuu ofii baasuu hin dandeessan. San waan ta'eef hin jirtu jettani lakkoofsa tokkollee ta'u barreeffadha lamallee ta'u barreeffadha nutti maa nutti dhis. Qabnee gallee karaarraa argine erga viidiyoo mubaarak bahee dubbate seenaa galchaa seenaa qottu. Amma maaltu maal ta'e beektu inni poolis xaabiyaa akka inni qolatu gorseeni. Kolo natu obboleessa koo wallaahi mucaa keessa gara na nyaatu mucaa daa'imaan ijoollee daa'imarraa abbaas ta'e haadhas akka gaagula malu hin barbaaduudhaan. Sini gale deemiitii jabaadhu ofirraa buusin jeen seeruma biyya kanaati. Nam tokko miidiyaa kana irratti akkasii waraabee deeme miti yoo poolisiin isaa dawwale jechuudha mucaa bakkeetti arge itti gaafataman maaf dawwaltee hin beeksin jedhama bira viidiyoo hojjetatteetti jedhama. Sini galee kanaafuu atattamaan amma namni isin bira jirtu isatti bilbilta taanaan wallaahi qaxxitaa dhaqee poolis xaabiyaatti beeksisa kunoo viidiyoo kana waraabdee turte baddeetti dabra jedhee seeratti kenna isiin immoo garuu maaraa keessa jiraachuu hin dandeessu. Imaaraat miti biyyoota shanan Qatar, Kuwait, Imaaraat, Saudi biyyoota shanan Khaliijii shanan jiraachuu hin dandeessu. Kun jariimaadha. Ana narra ga'e naan arge. Narra ga'e jennaan hin argeen. Wal ofumaa kooti biyya kanatti jechuudha. Poolisiin na dhaabee nama biraatti ofan akkana of godha jechuun biyya kanatti hidhaa boollaa keessa sin baasu jedhe nama wayitiin poolisiin. Ana biratti sinin jaara sinin biduun dandaasa. Kanaafuu kun garaa sina nyaatu. Bakka. Seenaa quba qabdaa? Wantatti quba qabdu jira? Wanni quba qabu hin jiru garuu biree tara gaagga qoyi poolistiyaamiin beeksisanii hin barbaannati ani wanni dhaamsa asirratti Oromoo qoyi biree hin barbaanna qoyi hin beeksisanii. Qoyi tuuti jettu inni nimne taanaan aayidii isaatiin jirti. Mucaa isaatii waa tokko gochuu hin dandeenyu. Obboleesso. Galaan deemee hangara kootiin deeme. Eshi biree maali falli? Falli dhaqeeyyii beeksisa mootummaa. Oromoo galatoomaayi nu dhiibdanii kanarraa nu geessanii Oromoo galatoomaa hundumti geessanii ijoollee keenya kichuu nu fichisiistani. Waan akkasiin aseen dhiifamaa wajjin. Saatiin kun saatii waan akkanaa isaa miti. Waan beektu qabdaa? Jiraatan akka dubbataniif. Namni waan beektu qabdaa? Jiraate akka dubbataniif. Waan akkasii haasa'u isin eeyyamu dhiifamaa wajjin. Mubee hin beeku garuu hin beekna waan. Maal taate seenaa dhiifamanaa godhaa malee. Mana kana yeroo dhuftanu siyaasatti gaggeeffachuu yookiin immoo dhimma walitti bu'iinsa keessa nyaasa otoo hin ta'in fala barbaachuu qofaaf ol galama. Dhageessanii fala barbaachuu qofaaf natti kotta. Fala barbaachuu qofaaf. Dubbii maal minaamin ani hin barbaadu an dhiifamaa wajjin natti nufinaa kalas. Namni giddiyaan fide hin jiru natti nufinaa kalas. Furmaanni obboleessa kola biree dhageessa. Isuma dhugumaan sin jira daa'iman qabaa daa'ima kun rabbi na jiraachisin. Fallati qabdu amma waajjira poolisii deemi. Deemiti viidiyoo agarsiisi godhi wanni uumamamus asitti gaafatamaa miti. Amma immoo garuu itti gaafatamaan sii kun Oromoo irratti asitti baala. Ilaa dhageeffadhaa warra TikTok irra jirti. Itti gaafatamaan sii amma maaliif beektaa? ID keetiin jirti mucaan. Hojjettuu keetti beeka mootummaan. Si galeera dirqama qabda. Dhaqiitii ofirraa buusi. Kanaaf warra jirtan oo isin bira jiraatte isiniifis rakkoodha isiifis rakkoodha. Kanaaf nu bira jirti jedha namni tenshiin ta'ee waa ta'ee nama biraa deemuu danda'a waan ta'eef warri is bira jirtu nu bira jirti jedhaati fida waan jiru laalanii achi booda furmaata. Maakii akkam jirtan amma immoo irratti ammoo dhoksoo irratti ammoo isin gara bahu jirtu mucaan jallisee ta'uun ammoo seerri biyya kanaa nama. Wanni sisittiin ta'e jira. Kanaaf warroonni is bira jirtan nu bira jirti. Istirees suma malatti maaliif abbaanii qaamarraa hojjechiisu sirraa gaafatama waan ta'eef mootummaatti beeksisuudha. Dabraa baddeetti viidiyoo kana hojjetteedhe. Wanni kun immoo isiidhaafis dubbiidha. Yoo immoo inni tun naqinni waa uumame isaaf dubbiidha. Kanaaf ofirraa buusuu deemaa argatteefi yoo quba qabattee dafiinatti himi. Warri makii gaafadhatan gaafadheera. Mubeen ምንድን ነው እያሉ በአማርኛ በአማርኛ ማለት በላላቀ አብራራቸው
አይችሉት በቃ ይችላሉ። Ageessamitti uummatoo nama 5,300 jirtu miti anamma cufeen ba'a geemii namaan balleessu. Garuu mucaan miskiinni kun biree beektuuni biree isaa fiiggatu isaa dalagatu malee isaa nama arrabsu isaa nama xiqqeessu isaa nama miidhuu miti kan beennuuni hundi keenya baay'ee nama kabaja qabuu fi isin galee isin nama furdate yookiin immoo nama asirra bahee nama arrabsu malee kabaja akkasitti beektu bireen nama qulqulluu fi nama nagaa nama mucaa kana iyyuu aayidii hojjete utuu bireen taane biiftuun guyyaa lama biraan hojjettu dhiifamanaa godhaati. Maaliif namni suuqii qabu suuqii isaa keessa namni tokko walitti bu'amuu qabu. Yeroo si walitti buute hin gorsaaraan. Amma immoo garuu xiqqoo inni siin balleessaa jirtu eenyutti miskiintichatti. Uummanni jandaa godhate maaliif deemtee mucaan kun rabbiin fidin waa uumame taanaan yookiin bakka ta'etti qabamte taanaan kan qabamu isa ilmoo isaarra. Kana of hambisuudhaaf immoo maal godha dhaqee poolisiitti mucaan akkana viidiyoo akkana hojjettee baddee jirti. Ani itti gaafatamaa miti jedheeyyi intanaa lachuu waan biloo godhu jedhe. Eeyyama isaan gaafatan. Baddeetti waan ta'eef biloo godhu IDC zeeroo xabaana la godhu akkasii waan tokko tarkaanfii tokko tarkaanfan barbaachee galu jechuudha. Biyya kanatti immoo barbaachisaatiin 24 ittiin fudhatu. Kanaafuu bireen adeemuu miti barreessaa fi uummata osinii mari'achuu dhufe mucaan. Naaseen yan waa'ee laayifii siin beeku waa'ee maalii siin beeku naan dhufe adeemuu miti jabaadhaa gaa eeyyee noo warri jettanu garaa isin nyaatu abbaan ilmoo kaleessaa aayidii hojjechiisee fi hoo jedhee kennee fi hojjetadhu fayyadame jedhe garaa isin nyaatu noo Iya, bilbil demo beraka bilbil agak terintanya bilbil ya mungkin. waa bilbil sila ngabtu miti isi nagar isin ngabtu miti ani bilbil ngabtu Kata saya orang bilbil masih cuma. boleh soko baaftuu keesseera ana kalama tokkotti akka mubaarakitti bor argamtee naallee yoo diippoorti godhan illee qabanii biyya kanaa galchani gargaartee biyya biraatti ergooyya nagaan jiraanna yoo nagaan hin jirre hadha mucaa kirraa kaa gulanta gorsa obboleessaati godhoo miidiyaa lama koo shayii dhibbata irratti gorsaara deemii ofirraa buusii mootummaadhaan viidiyoo kana hojjettetti jedhi fedha qabanii galchu malee biraan jedhamu hidhamtee garuu itti murteessuu danda'u deemee obboleessi koo. Enggak masih kosa. Kang itu timida marah nyu beto miskin ticap. Nama ada gua nama Honda Peranjaran nih gitu. Kamu tidak di bawah. Ila Lihat tuh dan lagi. namni Warna sih tak kenal sih fakir. kana doksa isani kan difakkatu kan namoonni gara jiran akkasta jechuu danda'u. Sagalee booda immoo rakkinni gaafa dhufe namni si irratti raawwatu hin jiru. Maanni tokkoon garaasan nuti tajaajila seerri biyya kana abbaa biraan beeku warra miidiyaa kana beeku si gaafata seerri biyya kana. Sagalee kanaaf begitu terbalam aman demiti abjayan tuni arara bakka isin guuteen beeku viidiyoo akkana dalagdeetti barbaade asii fiixatti dawwale argachuu hin dandeenye waan ta'eef jettee beeksifte allaqa kan fallagaa nagar bimata sababa kan ta'e gara alla Ya orang magal cuma. Kain bana. Irratti ilaali maaloo warreettanu mucaan kun bineensaa miti nama biratti nama inumaayyuu abraa kanaa soo dhagodaartu nama mucaa kana jibbutu biraan qabatee biree hin barbaadin mucaa kana hin jenne mama wala. Tasgabbaa hin jenne kan bakkee keessa dhama maa gatii aayidii irraa hojjechiisee kenne irraa cinqabamoonni. Faayidaan isin jessa kan dibalatini ilmoon keessi amara tokko boleessudha. Ana dhanna maa dhaaba borin boo borgaafa qabamte wallaahi siin boo amala kanaan qabalaa durseen boo ka'ii deemi ana siin jedhe ana gaafata mana ka'ee irraa buusi. Olman. Olman bro video si jala kasi lalte ta. Olman. Nale jira nale muti kabar beti video si jala kan sodan ni jira. Anamma muta kana sati betu. Nama daya masar ka to kombat dar ka to kon. Oli ga dai loja sate fifi gochuna. Ala mana sate jir. Oli ga di fifi gaul. Amma mucaan kuni video kana hojjeteetti tokko jedha qabadhaala. Video kana hojjettee dhabamteetti. Olii gadi dhama hajara. Nawaamee jennaan nufe. Shaarjaa dhaqee fi kan bakka itti bakinaa ofi. Rabbitu na beeka. Wareegama garuu kan kaffalu boru isa. Sababii namni mucaan kun video hojjetteetti ID isaatiin jirti. Warri maaraat warri biyya biraa afoon yaadan kenna saratti. Miira keessa lagalchitee akkanaan wal lola biloo kudhaan bilaan amta.
warra imaaraatu beeka warra deemi jedhaa jiru warra imaaraati an biiftuu nanaan talakooti yoo mucaan kun rakkoo wayii irra ga'e poolisii qaxxaa kan inni dawwalu amma inni lakkoofsa poolisii ofirraa eegaara isatti dawwala itti gaafatamaan isa kan dachee keessa akka ijoolleen hidhamanii adda waggaan 17 damatti faradamee jiru itti faradamu mucaan kana mucaan kun garuu galata oolee malee intanaan jenne seera biyya kanaa takka nama dirqa malee asharrii gorsaan jiru yoo mucaa kana irra waa ga'e itti gaafatamaan biree qofa kanaaf maal gochuu qaba viidiyoo kana waraabdee manaa baatetti barbaadaan oolee nan dhabeeni jedhamiti viidiyoochi ni kama itti murtaa eebiftutti murtaa maal godhan taata taa'eetta murtaa oren ilmoo isaarraa ofirraa ibidda buusanii kaan namarraa buusan obboleesso dhugaan sitti maa jira fira keetiin hin mari'adhu ormaan hin mari'adhu deemiiti viidiyoo kana hojjettee kaate dhabamtee jirti akka boriin gaafatamne hojjettuu kooti jedhi ofirraa buusi kan wala hangana lakki immoo mana jirti namni jedhu immoo abilbiluuf kai Olma maal jettee? Duree naa bilbile al tokko daareetii naa bilbile amma. Okay, kasta. Hello. Hello. Biiftuu. Hello. Hello, Biiftuu. Hello. Hello. Biiftuu. biiftuu adaraa waaqa si uume biiftuu adaraa rabbii ana mubaariki adaraa waaqa si uume mucaa kana nagaa bulin bakka meeqaatti bilbilamee mucaan kun sodaachifamaa jira jechuudha biiftuu itti dubbadhu bireetti mucaan kun kaleessa galata si oole namnati balleessuu deemtu biree qofa akka ta'e hubadhu la biiftuu namni badaa jiru biree qofa gati galata si oole ID si hojjechise nu si hojjechifneerra namni biraa si hojjechiseera isa si hojjechise IDcha balaa ID si hojjechise faata garuu bireen boollatti galaa jira amma boolessa abiyaan deemee amala akka ta'a rakkoon irra geenyaan anatu qabamaa jedhe dhugaadha isatu qabama please dubbadhu biiftuu please dubbadhu Anis bireedha jedhee manis baamma maatiin taa'u siiganii. okay eessa jirta Waaduu akka jireenyi na gubuutti otoo akka waan hundumtuu mataa jaratti buutti taa'u garuu. garuma jabaattee yeroo 100 sitti dawwallaan biiftuu kaleessa gaafa yerootti dhuftee gastii gorra galtu garuma natti jabaattee alatti bilbilee jennaan kan koodhiisi ormaa ani ijoollee naannoo fagooti rakkoon qabu bireen garaa si haa nyaatu jabaadhu viidiyoocha kaasi dafii viidiyoocha kaasi biiftuu wanjala tokko mucaa kana rabbii jedhi kottuuti waan ta'e jedhiin. Eessa jirtu? Biiftuu eessa jirta? Eessa? Lokeeshinii arguu dandeessu biiftuu. biiftuu Garam maal jedhama? Nama gaafatti taare? lokeeshinii nu ergiti. Biiftuu. Mijatti dubbadhu jabaadhu ta'u. Eessa jirta? Nama gaafadhu yookaan namatti kenni. Nama si biraa isa kanatti kennime.